Ascending triangle chart pattern jechuun chart pattern pricing duraan up trend irra ture yookaan immoo bullish structure qabachaa ture. Bullishummaa san itti fufuu nutti agarsiisu tahee pricing yeroo muraasaaf zoonii duraan resistance zoonii fi horizontal line ta'ee fi up trend line gidduutti erga consolidate godhee ture booda candle body'dhaan zoonii duraan resistance akka resistance tajaajilaa ture gaafa inni break godhee booda saniitiin booda pricing bullish structure itti fufuu nutti agarsiisu chart pattern nutti agarsiisuun ascending triangle chart pattern jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya pricing asiitiin gara olitti haala kanaatiin up trend irra tureeti naannoo kanarratti maaltu uumamee ture resistance zone ture jechuudha. Horizontal resistance zone qabna. Resistance zone ta'uu maal hin beekne takka 2 3 si'a 4 jechuun asirraa waan agarsiifamee fi bakka kana akka resistance zonetti resistance jechuu dandeenya. Resistance akka turtee fi naannoo kanarratti immoo takka 2 3 si'a 3 bifa kanaatiin up trend line gidduutti pricing erga consolidate godhaa ture booda bakka kanarratti candle body'tiin yooniif zooniin duraan resistance tokko yoo break taatu taate naannoo kanarratti buy position seenuun stop loss immoo swing low san jala erga keenya booda take profit gara gubbaa kana keenye bifa kanaatiin chart pattern haala kanaan deemuun ascending triangle pattern jennee lafa kaa'uu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha. Kanammoo fakkeenyaan yoo ilaalu taateef pricing maal godhaa ture erga gara gadiitii gara olitti haala kanaatiin bullish structure tureetii booda zoonii resistance horizontal line ta'eeti. Bakka kanatti immoo up trend line chart pattern gidduutti pricing yeroo dheeraadhaaf consolidate godhaa erga tureetii booda candle body kanaatiin gara olitti waan break godheef bakka kanarratti buy position seennee pricing kana booda gara olitti haala kanaan deemaa anticipation jedhu akka nuti fudhannu chart pattern nuti himuun ascending triangle pattern jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallu taate pricing bakka kana maal godhee haala kanaan up trend irra ture san booda dhufeeti horizontal line resistance zone dha. Up trend line kana gidduutti pricing erga yeroo dheeraadhaaf consolidate godhaa tureetii booda bakka kanarratti candle body'tiin waan ol beef jecha zoonii kanarratti buy seennee buy position asirra seennee stop loss swing low kana jala kaa'uun take profit immoo 1 to 2 target godhuudhaan chart pattern nuti himu akkasiitiin ascending triangle chart pattern jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu taateef pricing erga duraan jalaa gara olitti haala kanaatiin deemaa ture booda zoonii kanarratti horizontal resistance zoneidhaa fi up trend line gidduutti pricing erga yeroo dheeraadhaaf consolidate godhee booda bakka kanatti candle body'n break out waan godheef asirratti buy seennee erga bakka kanatti buy position seennee booda bakka kanatti buy position erga seennee booda stop loss candle kana jala stop loss kaa'uudhaan take profit keenya immoo 1 to 2 target godhuun fakkeenyaaf hanga naannoo kanaatti take profit fudhannee pricing kana booda haala kanaan gara olitti akka deemu anticipation kasii akka fudhannu chart pattern nuti himuun ascending triangle pattern jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha.